Ashama kam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo saniin jecha egaa ijoolleen baay'ee nagaa fattanii turtan wanta kana jechuudha yeroo darbee komentii irratti akkam goonaa maal goonaa jettanii ijoollee nagaa fattan kan sanii deebiseera kan sanii deebisne kiyyaaruma murtanii firiizii keessa keessanii achumaa fuudhaa yeroo daragaa keessa fixanii rafuudhaaf taatanii dibattanii daqiiqaa 30 ofirra tursiistanii saniin booda bishaan dhiqattanii dura jala hin dhiqatta ka'umsa duraa jechuudha dhiqattanii kaatanii dura akkuma hojii fixxanii kilaasii galtasanii dhiqattanii fuula keessan bareessanii saamunaa dhiqattanii erga dhiqatteen booda immoo kiyyaara kana firiizii keessaa fuutee dibattaa jechuudha akkuma nama godhaa jiru ashaatan jechuudha fuula kee hunda isaatu jechuudha keessattuu gara ijaa kanneen keessatti sirritti jechuudha maaliif ija jalli hin gugurraachaa waan ta'eef saniin booddee immoo bishaanuma qulqulluudhaan ofirraa dhixxaa jechuudha daqiiqaa 30 ofirra tursiistee bishaan qulqulluu ofirraa dhixxaa erga bishaan qulqulluu ofirraa dhixxee kaateen booda immoo kireemii fuula keetiif sii ta'a na fayyada jettu wayii xiqqeettee dibattee raftaa jechuudha saniin booddee immoo baay'ee bareedadha guyyuma hundumaa guyyaa takka lama gootanii isaa guyyaa hundumaa jechuudha gizee galgala akkanuma godhaa gizee rafuu geessan kiyyaarri immoo dirqama gizee rafuu geessan irra shaggaadha maaliif kireemii barbaada waan ta'eef walitti isin wannoo jedhaa fuula keessan jechuudha na kanaaf immoo wanta simuudhaan qabu faayidaa guddaa qaba malee wanta simiidhaan qabu akkasuma immoo laaluu dandeessanii viidiyoota garagaraatti irra laalaa yoo barbaaddan na afaan keessatti na bu'e kaayyannoon jechuudha kiyyaarri jechuudha sababa saniifan akkana godhee dhiifama sin jechuu barbaada na wanta takka waa hunduma sirraa qulqulleessa dhugaa dubaa akkatti ni dassi jedhu jechuudha haguma inni sirga mulee saniin booda haga fuutee gizee jettu san itti sirgamu sirritti dafee saniin booda immoo fuula keetti sirgame taanaan ofiinuu irra siifii akka bishaanuma jechuudha bishaanuma saasantu baay'ee qaama keetiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha kanaaf itti fayyadamaa ijoolleen na gaafachaa turtanii akkam goonaa firiizii keessa goonetti turramoo gizuma isaa itti fayyadamnaa jettan firiizii keessa gootanii yoo inni akka baradosa itti jabaate jechuudha akkasitti yoo inni jabaate achii fuutanii itti amma fakkeenyaaf kana amma dibadhee keetumaan firiizumatti deebisa borus nan dibadha haga guyyaa inni dhumuutti itti namaan dibadha jechuudha gannoo goggogeen alaa xolloginitti jechuudha kun amma furdaadhaan xollogu qaqalloon daftee xollodde jechuudha ammaa kun xollogu furdaa waan ta'eef bishaan qaba hin Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenya qiyyeessanii hawaayatu akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa guutuu qabasin jecha haga warroota chaanaala kiyyaaf immoo haaraa taata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa sin jedha akkasuma har'a waan haaraa qabadhee dhufe akkuma jalqaba irratti argattanitti viidiyoo haaraadha wanta haaraadha jechuudha እና wanti haarofti sun immoo akkuma argaa jirtanii yeroo baay'ee ijoollee maalidha faayidaa isaa kiyyaarri maalidha faayidaa kun xollessaa kun immoo gaariidha kan jettan kan itti fayyadamtanii isiniif gaarii ta'e gaariidha jettan kun immoo xollessaa itti faayidaa isaa immoo akkuma dura isiniif jedhe waliin laalla jechuudha viidiyicha kanaan gadhumaatti immoo daawwadhaa isin jedha hordoftoota kiyya maal seetanii namni waan ofii isaatii arge waan ofii isaatii yaale dubbata malee waan namni tokko hojjete osoo hin taane jechuudha fakkeenyaaf wanta kana anis argee tananii nan yaale jijjiirama xiqqoo na agarsiise jechuudha fuula kiyyarratti jechuudha keessattuu gizee azalatti gura waan jalatti faasin guraacha'e ija keessan jalatti sin guraacha'e dhugaa dubbachuu fi bakka dhibbas ta'uu baate hanga tokko sirraa olles godha jechuudha maaliif waan ogeessu jedhu irraa naasaa malee waan ogeessu hin jenne irraa naasofne jechuudha inna kanaaf waan doktorri jedhu tokkorraa waan doktorri baase tokkorraa ofii kiyyaa argee ofii kiyyaa yaalee gara keessatti dabarsuu barbaada warri isin fayyadu itti fayyadamaa warri isin fayyadne immoo dhiisaa maaliif siif ta'uu itti fayyadamtaa siin taane immoo niista malee kun kootu narraa bitadhu kootu akkas godhi namni sin jedhu hin jiru maaliif hojjette ofii keetis si fayyada malee an ofii kiyyaa na fayyada malee yoo ana fayyade si haa fayyadu jedhee malee koo narraa bitadhu kootu tii beddoo kana warra siin jedhe hin jiru jechuudha kanaaf warri itti barbaadan itti fayyadamaa bareedadha akkasuma maadaatti illee hin balleessa seelcii fa'aa asirratti itti fayyadamaa seelcii illee asirratti itti fayyadamaa isin gizee tokko lama itti fayyadamtanii dhiisina
yeroo hundatti fayyadamaa dhugaa siin jedha yeroo hundumaayyuu ganama seelxii kana gisee kaatan akkasuma gisee hojii keessa fixan illee si dibadhaa fuula keessatti fuula keessan baay'ee qabnaa ilaaltanii doktorri maan jedhu beektanii seelca wannoo bishaan baradoon jechuudha bishaan saafaa xiqqaatti naqiitii daqiiqaa sekendii 20 fa'a sekendii 10 fa'a keessa akkasitti mataa kee yannoo kee fuula kee cuubii jedha seelxiitti naqiitii bishaan keessatti jechuudha malee baay'ee gaariidha fuula olitti sun turuu ta'ellee addaan baay'ee gaarii bareedaadha seelxiin jedha yookiin immoo baradoo jechuudha biyya keenyatti innaa kanaafiyyuu itti fayyadamaa isin jedha waan doktorri jedhe irraa hin fakkeenyaaf ofii kiyyaa yaalee arge malee amma kan akkasitti jedhamaa sanii yaalle dhugaa dubbachuuf ani kana yaalee kan seelxii wanna keessa godhanii tellaaja keessa godhanii akkasitti itti ergata sana yaalee akkasuma immoo kiyyaara murtee firiizii keessa gootee immoo yeroo inni gizee raftu qofa firiizii keessa kan godhamu jechuun kiyyaarri kun yeroo raftu qofa kan itti fayyadamtu yeroo rafuu hedduu jechuudha sababni isaas isa daqiiqaa 30 qofa ofirra tursiistee saniin booda bishaan maan dhiqatta dura immoo jalqaba akkuma isin jedhe viidiyoo jalqabaa irratti dura ka'umsa isaa hin dhiqattaa saamunaadhaan dhiqattee erga hojii kee fixxeen booda saamunaadhaan mucuggootee dhiqattee saniin booda immoo gisee kilaasii keessatti isa amma sha'attaa jechuudha meeseejii gootaa wanna fuula kee hunda saatu jechuudha salallasiis jedhayu baqa inni yesutti garuu gisee duraa fitee dusa siif ta'u saniin booda immoo yoo barbaadan immoo bakka san albee illee raamuruu dandeessanii jechuudha akka malee yoo goggoge kanaan boodatti jechuudha daqiiqaa 30 baqa sekendii daqiiqaa 10 akkasitti ofitti riddanii immoo daqiiqaa 20 immoo ofirra tursiistanii bishaan qofaan ofirraa dhiqxanii kireemii waanuma fuula keetiif wanta fuula kee barbaachisu qofa itti dibatta baqa wanta fuulli keessee dirqama immoo yoo kireema sin qabne ta'e vaaziliin nu shaggaadha fuula keetiif haphisteetuma itti dibatta gisee san fuulli kee liis jedhaa waliin harkisu jechuudha yookiin immoo kiyyaarri kun ashaakilcha ta'e wal harkisuu danda'a jechuudha kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo namni gaafa waa beeku isinitti immoo isin doktora isin akkas jedhanii nama qeequu danda'an qeeqxanii san waan si fayyadu itti fayyadamuu dandeessaa waan itti fayyadamoo dhiisuu dandeessanii jechuun doktorummaa mati bar doktora soo ta'e immoo barateetuma inni soo namarraa barate walumarraa barachaa deemna hundi keenya iyyuu jechuudha anas waan argee fi dubbisee argee fi kiyyaa itti fayyadame immoo galata waaqayyo waan jedhu jijjiirama na argaa isaa jira innatu yeroo hundumatti hin didde malee baqa yeroo itti dhugusaatti yeroo warra faatti dhige baay'ee bareedaadha innaa keessa hin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf itti fayyadamaa isin fayyadaa kiyyaarri immoo waan tokko sin miidhu waan manatti hojjetamu sin miidhu jechuun kireemii illee yeroo darbe hojjeteetiin jira jechuudha si fayyada malee sin miidhu waan keemikaala qabaatee sin miidhu matii ashaakiltii fuula keetifuu baay'ee bareedaadha garaa keetitti soo nyaatte kiyyarri bareedaadha malee waan si miidhu matii wanta si miidhu matii ashaakiltiin jechuudha akkasuma immoo wanni illee hin dibatanii jira burtukaana illee qola burtukaanaa kana goggossanii isallee kan dibatan namoota baay'eetu jira jechuudha namoonni akkasitti hojjetan baay'eetu jira dhugaa dubbachuudhaaf an isa yaalee hin beeku ani kana yaalee argee jennaan jijjiirama agarsiise inni biraas immoo yeroo tokko viidiyoo hojjedheetan jira wannoo irraa jechuudha inni maqaan isaa nishaa daakuu boqqolloo hin beekanii daakuu boqqolloo jedhee buna jedhee zayitii waanuma qabdu zayituunaa ta'ee zayit kokonaa ta'ee aaditti xiqqooshitti giccee akkasitti waliin nishaa xiqqoo biddarratti ho'istee jechuudha inni akka kireemii ta'a saniin booda fuula keetti soorgat inni illee baay'ee bareedudha dhugaa dubbachuuf ani wanti bari daa'ima afaan addaan kuta malee soo daa'imni jiraachuu baate addaan kutuu hin barbaadu jechuudha maaliif fuula sii deebisa inni illee baay'ee fuula sii deebisa doktoratu jedhe dhugaa dubbachuuf waan doktorri jedhe malee ani waan araboonni tun jettee yuuti doktoratu jedhe doktora jechuun immoo inni eebbifamee ittiin beeti waa hunda leenjii qaba jechuudha kanaaf dhugaa dubbachuuf wanta akkasiisa itti fayyadama ani wanti kun sobamu jedhee yoo yaalu inni illee baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee bareedudha inni illee jechuudha innaa itti fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya warri isin itti barbaadan itti fayyadamaa kan kireemii isiniin jedhe kan bunaa fi nishaa sanillee hojjedheen jira keessa seentanii daawwachuu dandeessan akkaataa hojjedheerraa inni biraa immoo kan kireemallee hojjedheetan jira seentanii ilaaluu dandeessan akkasuma immoo kiyyaara kanallee hojjedheetan jira kiyyaara immoo waan isin dhibuu jiru kiyyarrii fi selchii waan isin dhibuu qabu lallachiitu isin hojjedhe amma immoo kan inni hafe kan bunaa fi buuphaa adii fi damma isiniif hojjedhee viidiyoo isin hojjedhee itti dibadhee isin agarsiise itti fayyadamuu dandeessan inni illee baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf hedduu takka bareedudha
kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya warri isinitti tolu immoo laayik sheerii naa gochuun dagatinaa akkasuma akka gaafii yaada fi qeeqayyuu qabaattan waan gaafachuu barbaadan koomentii gaafadhaa isiniin jedha isiniin kabaja isiniin jaalladha obboloota koo hanga viidiyoo biraatti wajjin deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha baay baay